Qolaasaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 12 dubbiseenii Waaqayyoon hin kadhanna. Si galateeffannaa Gooftaa galanni bara baraan siif haa ta'u. Kaleessa nu gargaartee lafa dhiphinaa sana keessaa nu dabarsitee guyyaa har'aatti waan nu kenniteef si haa galatu. Kaleessi keenya yoo teenye haasofne baay'eensaa waan gaarii miti. Fuula namaatti iyyuu fuula kee miti. Garuu kana hundumaa keessatti araaraan nu ilaaltee nama har'aa waan nu gooteef si haa galatu. Warroota nama har'aa jedhamanii waamaman keessaa immoo carraa tokko nuu kennitee akka kanaan sagalee kee dhaggeeffannuuf guyyaa kana waan nuu kenniteef si haa galatu. Amma sin kadhadha maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee keessa dhugaa, sagalee keessa jireenyaa, sagalee kee isa boollaa kaasu, sagalee kee isa abdii citee deebisee haaressu ganama kana nutti dubbadhu. Fagoof dhiyoo dhaabbatanii kallattii garagaraadhaan akkaataa sagalee kee hin dhaggeeffanneef gurra keenya qabuu kan barbaadan maqaa Yesuusiin kan galagalanaa ta'ani. Teessoon isaanii kan cabe haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin Ameen. Waaqayyo sana eebbisu ta'a. Har'a sagalee Waaqayyoo bifa barumsa fakkaatu nan dubbadha. Qolaasaayis boqonnaa 1 hanga boqonnaa 2tti wal wajjin ilaallee isaa booda yoo yeroon qabaate ittuma fufnaa. Yoo Waaqayyo na gargaare Qolaasaayis haalan sagantaa argadhutti dubbachuun barbaada. Sababiin isaa Qolaasaayis Kiristoosin nutti agarsiisa waan ta'eef bara kana keessatti immoo Kiristoosin arguun baay'ee murteessaadha waan ta'eef isa kanarratti an qophaa'ee lallabni koo otoo hin ta'iin barumsi koo mata dureen lallaba kootii tooppikii godhadhe kanan fudhadhe. Kanaaf Waaqayyo isa durii hin yaadatinaa, wanta darbeetti yaada keessan hin hidhinaa. Kunoo ani wanta haaraa nan godhaa, inni immoo ammayyuu as bahutti jira. Isin hin argitanii? Ani lafa onaa keessa karaa nan baasaa, lafa duwwaa keessaas bishaan nan baasaa. Ameen. Waaqayyotu saba isaatti dubbata. Isa darbee yaadatinaa, waan kaleessa kee turtan, waan engadda kee turtanii hin yaadatinaa. Isa sana dhiisaa ani Waaqayyo waan haaraan godhaa jedha. Waaqayyo nuti waaqessinu waaqa kaanirraa adda wanti isa godhu yeroo hundumaa waaqa waan haaraa gochuu danda'udha. Ameen. Ameen. Macaafni kuni guutummaan isaa boqonnaa 4 qabaa. Boqonnaa 4 kun boqonnaan 1 lakkoofsa 29 qabaa. Boqonnaan 2 lakkoofsa 23, boqonnaan 3 lakkoofsa 25, boqonnaan 4 lakkoofsa 18, walii galatti lakkoofsa 95 qaba. Boqonnaan kun qofa jechuudha. Jechoota isaa immoo yoo deebitanii ilaaltanii jechoota namatti tolan, jechoota Kiristoositti nama butanii gara kumaa ol argitu. Irra fiigdanii gaafa dubbifatoo hin ta'in deebitanii keessa laaltanii qorattanii tokko kaastanii hanga lakkoofsa 95tti yoo dubbiftan jecha Kiristoositti sin butu, Kiristoos qofaan fayyina keessaniif gahaadha kan jedhu. Ameen. Mootifisiinsaa yookaas tooppikiinsaa Phaawulosii macaafa kana kan barreesse Phaawulosidhaa jedhu. Haa ta'u garuu Phaawulos maal jedhaa? Obboleessa koo Ximootiyoos wajjiniin sinii barreesse nagaan sin gaafadhaa jedha. Nagaan sin gaafadha jedheetu eenyu barreessa jedhuu fi Phaawulos barreesseeraa. Inni garuu maal jedha gaafa dubbatu lakkoofsa 1 irraati obboleessa koo Ximootiyoos wajjiniin sinii barreesse. Wabii isaa immoo wabii macaafa kanaa argachuu barbaaddanii, wabii macaafa kanaa yoo argachuu barbaaddan immoo Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa argachuu dandeessu. Akka inni barreesse jechuudha. Yoon barreesse isa jedhuu qorattoonni macaafa qulqulluu hedduun isaanii kan isaan irratti walii galan akka barbaaddan fudhachuu dandeessu. Kan isaan jedhan bara 60 hanga 62tti dhaloota Kiristoosiin boodaa jedhu. Kan isaan sitti himan baay'ee fayyina keenyatti rakkina qabu waan ta'eef waan barbaaddan fudhachuu dandeessu. Sababa Phaawulos barreesse ijoo dubbii kootti dhufuudhaaf. Sababa Phaawulos barreesse Kiristoos eenyu?
jaarraa 16ffaa keessa jaarraa 2ffaa hanga jaarraa 16tti waa'ee Kiristoos gaaffii gaafatamee istiil hamma ammaatti Kiristoos eenyu kan jedhu. Kiristoos eenyu? Kan inni barreesse sababa guddaa inni barreesseef Kiristoos eenyuuni Kiristoosin beeksisuudhaafidha. Beekumsa isaa miti, dandeettii isaa miti, sadarkaa barnoota isaa miti, walga'ii inni itti hirmaatu miti, Kiristoosin beeksisuudha. Jireenya keessan keessatti faarfannaa keessan miti, lallaba keessan miti, adeemsa keessan miti, Kiristoos sinirraa mul'achuutu sinirra jiraata. Kiristoos sinirraa mul'achuutu isinirra jiraata. Kiristoos amanaa tokko irraatii hin mul'atu yoo ta'e, Kiristoos nurraa hin mul'atu yoo ta'e, nuyi Kiristoos eenyu? Namni isilaalee, namni nalaalee Kiristoosin fakkaachuutu irra jiraata. Eenyu Kiristoos? Kiristoosin beeksisuudhaafidha. Kiristoosin beeksisuufidha. Wanta sadii gurguddaa dubbata. Tokko ilma Waaqayyoo ta'uusaa, lama uumaa waan hundumaa ta'uusaa, sadii gooftaa uumaa hundumaa ta'uusaa, afur fayyisaa addunyaa ta'uusaa. Ameen. Fayyisaa addunyaa ta'uusaa. Kan immoo ragaa kan nu ergu Luqaas tokkos nuun jedha. Fayyisaan biyya lafaa dhalateera jedhe. Ameen. Warra ormoota fayyisaa biyya lafaa dhalachuusaa wangeela keenya arfan keessa deemtanii yoo barbaaddanii Luqaas qofaatu nu barreessa. Fayyisaan biyya lafaa dhalateera. Ameen. Kan biraa kan dubbate hin jiru. Maarqos hin dubbannee Maarqos hin dubbannee, Maatiyos hin dubbannee, garuu inni dubbateera. Wangeelaawwiidhaa, dookteriidha. Nama baay'ee barreessuu danda'udha. Macaafa isaa yoo dhattanii dubbisattanii, wangeela Luqaasiif hojii ergamoota dhattanii yoo dubbisattanii, Kiristoosin isinitti agarsiisa. Waan inni jedhu inni duukaa buutu miti. Miti refa sir. Duukaa buutu miti. Garuu wanni isin ajaa'ibu gaafa barreessuu nama tokko barreessa. Barreessaa tokko nama tokko barreessa. Akkas jedhee barreessaanii. Wangeela sana dhattanii yoo dubbiftan baay'ee natti tola. Waan inni dubbatu sitti hima. Sarchi godheetaniin namoota amanamoo irraa sarchi godheetaniin waan kana isii barreessaa jira. Akka salphaatti miti. Sarchi godhee qorannoo gaggeesseetaniin waa'ee Yesuus Kiristoos sinitti si barreessaa jira jedhaan. Ilaalee qoradhee maal akka inni ta'een sinitti himaa jira. Kanaaf dubbichi amanamaadha jedheetu namoonni nu gidduu galuudhaaf isa kana akka inni hojii Waaqayyoo wangeelli dhugaan kun akka hin dubbatamneef nu gidduu galanii waan kaa'anii turan garuu kaanonii darbuu dide. Seera gulaaltuma macaafa qulqulluu darbuu didaan waan ta'eef inni kun garuu Kiristoos biyya lafaaf dhalateera jedhe. Ameen. Utuu kaanoniin safartuun macaafa qulqulluu warri dabarsanii utuu isaan laalanii hin dabarsine ta'ee Ortodoksiin 15 fudhatee ba'ee, Kaatolikiin 18 fudhatee ba'ee, meeqa isaa? Hankeenya meeqa ta'e jechuudha? Hankeenya? Maal hankeessa nuu beektanii isin? Miti maal? Kaatolikii meeqa fudhatee ba'ee? Meeqa fudhatanii Kaatolikiin? Kan hin dabare kan isaatti dabala. Isin affeera dubbisaame wayiifan isiniin jedhe. Kan Ortodoksiis dubbisaa wayiifan isiniin jedhe. Inni kan keenyaa garuu kaanonii darbee guutee Yesuus biyya lafaaf maal ta'eera? Dhalateera. Inni dhalate kun immoo maal ta'uu qaba? Isin keessatti dhalachuutu irra jiraata. Ameen. Isin keessatti dhalachuutu isin irra jiraata. Kanaaf wabii macaafa qulqulluu sana dhattanii yoo ilaaltanii wabii isaa jechuu godha. Qorontos tokkoffaa Qolaasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 15 hanga 17tti dhattanii dubbisachuu dandeessu. Isiniin dubbisu maaliif? Hin fagaata waan ta'eef. So walumaa gala egaa walumaa gala Kiristoosii seenterii keessan godhachuun baay'ee murteessaadha. Phaawulos maal jedhanii itti fakkaatee gaafa kana barreessu
fedha waaqayyootiin ergamaa kanan ta'e jaalladhee miti. Paaster jaallattanii taatanii sinam. Too jaallatanii ta'anii immoo nama baay'etta. Fedha waaqayyootiin waaqayyootu sin barbaade hunda keessanii waaqayyootu barbaade. Garuu waa'ee taayitilii isaa gaafan dubbadhu jechuu godha. Lakkoofsa tokko dhattanii dubbifattanii ani Phaawulos fedha waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e Xiimotewos obboleessa wajjin kana isinii caafu gooti. Kanan obboloota koo Kiristoosii amananii Waaqayyoof qullaa'anii mandara Qolaasaa jiraataniif nagaa koo nan dhiyeessa. Waaqayyo Abbaan Gooftaan ayyaana nagaasaa isiniif haa kennu. Ameen. Phaawulosiif Xiimotewosii obboloota isaanii Qolaasaa isaa jiraniif nagaa gaafatu. Maaliif nagaa gaafatu isinitti fakkaate? Nagaatu badeera yeroo sana. Nagaatu hin jiru ture. Nagaadhaa isin akkam jirtu? Namichi kun gaafa kana waa tokko isinitti himame. Namichi kun gaafa waa'ee nagaa dubbatu iddoo konferensii taa'ee jechuun iddoo gaarii akka kanaa kursii kanarra taa'ee wantoota akkasirra taa'ee miti kan dubbatu. Eessa jira beektu? Mana hidhaa. Mana hidhaa mee warri hidhamtanii beektan jirtu? Mee nan hidhamtan? Baay'eetu hidhamtanii jira. Mana hidhaa. Ani Sudaanitti hidhameera, Liibiyaatti hidhameera. Inni Sudaan, inni Liibiyaa hamaadha. Hin baataa rukuttaa tokko fudhattaa, hin galtaa rukuttaa tokko fudhattaa. Ulfaataadha. Achi taa'ee garuu nagaan qabaa Kiristoos keessatti. Isa immoo sin ajaa'ibu obboloota koo jedhaani. Obboloota koo jedhaani. Obboloota koo jedheetu isatti dubbata. Kanaaf maal sinin jechuu barbaadeni waa'ee hidhamuusaa haasa'uu koo miti wanta isinitti dubbachaa jiru kun. Barumsi guddaan asirraa fudhattanii amantiin kiristaanaa hariiroo obbolummaa jabeessa. Amantiin kiristaanaa, amantiin keenya hariiroo obbolummaa jabeessa. Yeroo tokko taa'ee yaada an ofii koo taa'ee yaada. Kiristaan argan ta'ee maa inni hariiroo akkamii qabaachuutu narra jiraata dheetaniin ofitti deebi'ee na yaada. Amantii warra kaan dhattanii walaaltan baay'een jabeessu. Amantiin nan keenyaa kun garuu jabeessee dubbachuudhaaf yookaas immoo kana jechuu irra otoo hin ta'in maal hariiroo obbolummaa jabeessa. Galaanina kana jaallatu na godhaa, paasterii kan jaalladhu godhaa, namni hundumti keenya akka wal jaallannu godha. Hariiroo jabeessa jechuudha. Isaan mana hidhaa keessa ta'aniitu waa'ee sanaa yaadu. Waa'ee sanaati kan isaan yaadan. Namoonni Yesuus Kiristoos keessatti tokko ta'an mootummaa tokko keessatti maatii tokkodha. Maatii tokkodha. Nuti. Maatii tokkodha. Mootummaa tokko namni tokko mootummaa tokko keessatti mootummaa tokko jala gola yoo ta'e kan mootummaa sanaati. Nuti immoo maatii tokkodha. Karaa kam? Karaa Kiristoos. Achumarraa dubbata inni. Isinii obboloota koo warra Qolaasaayis keessa jirtaniif isiniin barreessinittan himaa. Nagaan isiniif haa ta'u obboloota koo. Isin obboloota keenyadha. Isinii karaa Kiristoosin tokkodha. Namni fagoo diidaa kan dhufe hin jiru. Nuti amma maal taaneerra? Kiristoosin tokko taaneerra. Namni Kiristoosin tokko ta'ee jaalala qaba jechuudha. Wanni sun ajaa'ibu Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 19 akkas jedha. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 19. Isin sichi warra Waaqayyoof qullaa'anii wajjin warra biyyaa warra mana Waaqayyooti malee orma miti. Isin maal miti? Orma miti. Yeroo tokko walii keenyaaf orma fakkaan namni amma. Yeroo tokko jechuudha. Amma manuma tokko dhattanii yeroo tokko orma baqa kususettanii teessu. Inni garuu inni waa'ee hafuura dubbachaa jira. Haa ta'u akkasuma Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa irratti akkasuma nuyis immoo utuma baay'ee taanee jirru Kiristoos dhagna isaatiin tokko ta'ee Kiristoos dhagna isaatiitti tokko akkuma ta'e nuyi buusaan isaa garaa akkuma ta'eedha. Meera deebi'een isin dubbisa. Akkuma nuyis immoo utuma baay'ee taanee jirru Kiristoos dhagna tokko nuyis bu'aa dhagna waliiti. Baay'atoo jirru nuyis immoo dhagna maaliitiidha? Dhagna waliiti. Keessas immoo na yaadadhaa jechaa jira. Rakkina keessa hin jiraa.
Obboleessa keessan nama Phaawulos jedhamu nama hojii wangeelaaf jedhamutu hidhamee jira. Rakkina guddaa keessadha kan inni jiru. Kanaaf nuyi walirraa yoo fagaanne iyyuu gidiraa keessa yoo jiraanne iyyuu nuti baay'anne isinis yoo baay'attan iyyuu nuyi tokkodha. Wanti gargar nu baasu hin jiru. Dhugaa kana wangeela lallabnaa, dhugaa kana dubbannaa, inni immoo Yesuus Kiristoos hundumaa danda'aadhaan. Ameen. Hundumaa danda'a. Maatii tokko keessa fakkeenya tokko isinii fudhadha. Maatii tokko keessatti ijoollee hedduun jiruu haa jennu. Maatii tokko keessa. Fakkeenya nama tokko fudhadha. Maatii tokko keessa ijoollee 2-3 jiruu haa jennu. Garuu abbaan isaanii meeqadha? Abbaan isaanii maaliin dubbattanii? Isa hafuuraan isiniin jechaa jira. Fakkeenyaan fudhadheen isinitti haasa'aadha. Garuu abbaan isaanii tokko. Akkasumas amantoonni garagaraa ta'anis abbaan keenyi tokko. Abbaan keenyi, galmi keenyi, waaqeffannaan keenyi, lallabuun keenyi, achitti wal arguun keenyi, karaan keenyi, karaa garagaraa qabdu sinama. Karaan keenyi, galmi keenyi tokko. Ameen jedhama. Furii ameen jedhama. Karaan keenyi, galmi keenyi, adeemsi keenyi, xumurii keenyi gonfoodha. Hundumtuu gonfoma sana fudhata. Iddoo biraadhaa. Kanaafi amantii jaalala Qolaasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 8 dubbisuu dandeessu. Baay'eedha waan ta'eef baay'ee isaan dubbisu. Yommuu isiniif kadhannu nuyi yeroo hundumaa Waaqayyo Abbaa Gooftaa keenya Kiristoosin maal taanaa hin galateeffanna. Yeroo waa'ee keessan kadhannu nama tokko akkas naan jedhe. Yeroo waa'ee waldaa keessanii dhageenyu yeroo kadhannu nuyi baay'ee gammannaa. Sababiin isaa isin hojii wangeela hojjechaa jirtu waan taataniif hin gammannaa. Naman luban Noorwee irraa wajjin yeroo baay'ee wal agarra. Waa'ee keessaniif nu Waaqayyoon hin galateeffannaa. Sababiin isaa adeemsa fagoo irraa isin fidee karaan danda'amne isin dabarsee nama isin godhee waldaa keessa isin kaa'ee akkasin Waaqayyo waaqeffate isin godheef yeroo waa'ee keessan yaadannu hin kadhannaa hin galateeffannaa. Akkasuma inni kunis immoo hin galateeffannaa hin kadhannaa. Ameen. Sababiin isaa maaliif? Sababiin inni kadhatu tokko Kiristoos Yesuusitti maal ta'u amanuu keessani. Fagoo irraa dhufuu keessan Kiristoos Yesuusitti amanuu keessan amanannaa keessan immoo jabeessitanii waan qabdaniif. Akkuma dhuftanii calliftanii Kiristoos kana akkuma fudhattanii hin dhiifne isin hin tolfattani. Waaqa keessan godhattani, iddoo gaarii isa kaawwattani, mana keessan keessa, adeemsa keessan keessa, fooliin keessan Kiristoos jedha, lallabni keessan Kiristoos jedha. Kanaaf Waaqayyoon galateeffanna. Ameen. Fi tokko wal gaafan. Mana keessanitti Yesuus eenyu isiniif? Waldaa keessanitti Yesuus eenyu isiniif? Kana deebisuus ni jiraata. Jirtu? Meeqa jedhamin jirradhaan? Eenyu mana keetti? Yesuusiin amma isa samii kana uumee isa dachee kana diriirsee akka kanaan teenyu beekna nama sana. Eenyudha kan uume? Waaqayyo jedhamani? Isa uume sana beekna. Akkaataatti uume saayinsiidhaan beekna. Isa uume sana garuu sirriitti beekuutu nurra jiraata. Markaba namni oofu tokko markaba keessa galuu fi eenyutu oofaa jira? Markabni sun eenyudha inni oofaa jiru? Baratee oofaa jira moo callisee moo oofaa jira moo koompaanii kaampaasiin isaa akka nu fudhannee fi beekuutu nurra jiraata jechuudha. Ijoo Kiristoosiin beekuutu nurra jiraata. Isa beeknee darbu wayyu namni hin dogongoraa tokko immoo maal jedhe kana hundumaa akkas hin beektanii sa'aatii koo akkas sokkine naa eegaa. Siniin ergaa asirratti yoo wanti ta'es. Jedheetu maal jedha isinitti fakkaate wanti isin ajaa'ibu hojiitti isin gidduutti hojjechaa jira. Waldaa keenya keessatti maaltu hojjetamaa jiraadhaam?
isin gidduutti hojiitti jirama. Kana dhageenye nutti mee dhufeetu waldaan suni jabaachaa jirti, hojjechaa jirti, jaalalli isaanii hundumti isaa ija godhachaa jira jennaan hin gammanne, waa'ee rakkina keenya irraanfanne nutoon hin gammanne. Kanaafidhaadhaani waa'ee ayyaana kanaa immoo gaa Phaawulos yeroo hundumaa Waaqayyoon hin galateeffata. Sababiin isaa inni guddaan egaa akkuma isiniin jedhe, sababiin isaa inni amantii isaanii Yesuus Kiristoositti jaalalli isaan qulqullootaaf qabanii fi abdii isin mootummaa Waaqayyoof qabdanii hin jaallattu, hin amantu, abdii isin immoo samiirraa eegaa jirtan immoo nu dinqee. As gaafa dhuftanii haasoftan waa'ee samii haasoftu, as dhuftanii gaafa haasoftan waa'ee kana haasoftu, nu dinqee. Isinoo abdii sana eegaa jirtu, abdicha immoo hin argattu jedhaan. Ameen. Hinuba inni isin akka eeggattaa jirtan kun immoo jaallattaniittu, amantaniittu, isa eegaa jirtan kana immoo maal ta'a? Hin dhufaa. Nu dinqee. Furiin fa'aa waggaa 22 eeganiitu waancaa nyaatani. Abdii maan eegani? Ijoo abdii nama illee yaa'isuudha mitiire? Miti ijoo? Maal eegaa jirtaadha amma gaaffiin koo? Maal eegaa jirraadha gaaffiin koo? Maal eegaa jirra? Amma waa'ee hojii dhiisaa, hojii barbaachaa waan biraa. Sababiin isaa jedhaanii achuma keessa jira bara. Yesuus Kiristoos keessatti jaalala isin qulqullootaaf qabdanii fi abdii isin mootummaa samiif qabdanii na dinqaa. Wanti biyya lafaa isin hin dinqu, wanti kun hundumtuu isin hin dinqu. Abdii keenya lamaan irraa miti galaan kan lallabee. Abdiin keenya jiraataadha. Jiraataadha jechuun bokkoo bakka jiraa hin dhufa abdiin keenya. Hin dhufa bakka Yesuus. Eegaa jirtu mini. Adaraa keessan akka wal jalan dabarre. Isa kanadha kan hin dubbatu. Isin jedhaani warra badan miti. Jaallattaniittu, abdii qabdaniittu, qulqulloota kana amantaniittu isin warra badu miti. Isin warra jireenya qabdanidha. Isin warra abdii qabdanidha. Isin warra ulfina samii keessaa dhufa jettanii eeggachaa jirtanidha. Amantiin yeroo hundaa firii qaba. Miti? Amantii yeroo hundaa firii qaba. Maal firii isaan ilaalaa turre miti? Amantiin yeroo hundaa firii qaba. Amantiin jaalala fida. Jaalalli tajaajila fida. Abdiin obsa fida. Abdiin obsaaf jabaachuu fida. Amantiin bu'uura. Jaalalli ijaarsa. Abdiin immoo isa ijaarame eega. Irransinii deebi'a. Adaraa keessa naa qabadhaa. Amantiin jaalala fida. Jaalalli tajaajila fida. Abdiin obsaa fi jabaachuu fida. Amantiin bu'uura. Isa nama isinii dubbadhe sanatti himaan jira. Amantiin bu'uura. Jaalalli ijaarsa. Abdiin immoo isa ijaarame eega. Abdiidha. Yesuus hin dhufa. Kanaan ijaarameera. Dallaa kanan darbiin. Kanan godhiin. Hin dhufa Yesuus. Inni itti faarfachaa jirtu. Inni itti lallabaa jirtu. Inni itti waan hundumaa keessaa dhiibsee filattu. Hin dhufa waan ta'eefi abdiin kellaa ta'eetu eega. Abdii kee keessaa hin ba'iin. As deebi'i. Iddoo kanatti hin naqiin. Jedha jechuudha. Firoo tokko. Waraabbii sagalee Waaqayyoo keessaatii iddoo sila isinitti hime sanadha. Waraabbii yookaas immoo maal jennaa ragaa kan nuu ta'u jechuudha. Egaa amantiin, abdiin, jaalalli isaan kun sadan hundi jaalalli isaan kun sadan hafanii jiraatu. Isaan keessaa garuu jaalalatu caala. Dubbadheera waan ta'eef hin dubbadhu isa. Waaqayyo jaalala. Jaalalli mootummaa samii keessatti ijaarama. Mootummaa bara baraa keessatti jiraatama. Amantiin waan hin agarree booda hojii isaa xumura. Amantiin waan eegnee argannee booda amantiin
Abdiin waan eegnee arganne booda hin xumurama. Jaalalli garuu Kiristoos wajjin hin jiraatama. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf Phaawulos maal jedhaa? Jaalalli amantiin abdii caala jechuu miti. Ishee kana moo naa hibadhaa? Namoonni tokko tokko immoo jiru keessa deemanii teolojiidhaan kan laalan. Karaa sanas rakkina hin qabnu. Misgaanaanii jaalala abdii fi amantiin hin barbaachisu kan jedhanii ka'an immoo ni bu'u. Hin jenne. Maal jedha isinitti fakkaate? Jaalalli madda hojii gaarii hundaa ta'uusaa, amantii dhugaa fi abdiin dhugaa akka deeggaru, akkasuma bara baraan akka jiraatu argisiisa. Amantiin Waaqayyotti nu geessa. Abdiin imala keenya keessatti nu jabeessa. Jaalalli garuu mootummaa Waaqayyoo keessatti ammas hamma bara baraanis waliin jiraatama. Kanaaf jaalalli sadan isaanii keessaa hin caalaadha. Fakkeenya gabaabaa tokko isinitti hima. Fakkeenya gabaabaa tokko isa dubbadheera nan darbaa jechuudha. Okay. Ibroota boqonnaa 11 akkas jedha. Amantiin waan abdatan dhuguma hin ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argamne akka waan ija arganitti maal ta'uudha? Lakkaa'uudha. Akka maalitti? Ammal takka kana dinqaan an ofii koo. Yesuus kana akkaataan itti amanee fudhadhe malee hin agarreen. Bifasaa maalsaa amanee fudhadhe bakka. Naa ta'eetti hin jiraadha. Ameen jettanii sun. Ani hin beeku malee hin beeku garuu akkaataa isitti hiiktanii hojii ergamoota boqonnaa 9 Phaawulos ijaanan argee ani jedha. Phaawulos Yesuusin ijaanan argee kanaafan ergamaa ta'eedha. Still hamma yoona hin mormuun ati ergamaa miti jedhuun ani immoo ijaanan argee na waame. Gaaffiin konni guddaan garuu achitti namoonni arguutu irra ture mul'ataan argee jechuudha. Karaa biraan beeku. Maaliifan isiniin jedhaa? Amantiidhaan fudhachuu qofadha. Macaafa keenya amantiidhaan fudhachuutu nurra jiraata. Amantiin immoo waan ijaan hin argamne waan kana hin lakkaa'amne amantiidhaan fudhatanii Yesuus Kiristoos nu fedhanii isa eeganii jireenya bara baraa sanaaf qophaa'uudha. Ameen. Teoloojii biraa keessa hin galiinaa, maal keessa hin galiinaa, Yesuus hin dhufa. Ameen. Yesuus hin dhufa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Sababii Waaqayyo jaalala isaa karaa hafuura qulqulluu jedha. Isa kanan isinii dubbisame. Sababii Waaqayyo jaalala isaa isa karaa hafuura qulqulluu nuu kenname garaa keenya keessatti dhangalaaseef abdiin immoo nullee yaasisu. Abdiin immoo maal nun godhu? Nullee yaasisu. Jaallataniiru, amananiiru, abdii eeggachaa jirtu waldaa sana akka jedhanii kana hundumaa gootaniittu inni isin abdattan immoo isin maaliin godhu isinillee yaasisu. Faarfannaan tokko akkas jedha bara. Inni nuyi amanannee kaane miiltoo isaa nama ganuu miti. Inni nu adeemsa jalqabne kaakuu fuulleffanne raamnuti. Inni nuyi amanannee kaane miiltoo nama ganuu miti. Inni nu adeemsa jalqabne kaakuu fuulleffanne raamnuti. Geenyerraa mijoo. Hin ifnu adeemsa keenya hin ifnu geenyerraa lafa sana geenyee garuu akkani hin ifnu yoo mijatees yoo mijachuudha baatees amantiin namallee yaasisu jara keenya. Abdiin namallee yaasisu. Hin dhiisin mee namaan akkasii hin dhiisin adeemsa keetti mu fedhaan hime. Sillee yaasisu amantiin abdiin. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Mukti gaariin amma sa'aatiin koo gaheera fakkaata paaster ganaadha moo lakke maan jedhu. Fakkeenya mukti gaarii fi fakkeenya tokkoon isinitti hima. Isa ammaa isinitti himu isinillee yaasisu kan jedhu Roomee boqonnaa 5:5. Mukti gaariin firii gaarii godhata. Akkasuma amantii dhugaan jaalala godhata. Lakkoofsa 9. Qolaasaayis boqonnaa 1:9-14 dubbisaasin. Kanaaf nuyi erga gaafa kana dhageenyeeti Waaqayyo isiniif kadhachuu hin dhiifne fedha isaa hundumaatti ogummaa hundumaa qalbeeffannaa hafuura qulqulluun kennus akka guuttaniif Waaqayyoon isinii kadhanna. Jireenya gooftaaf ta'u jiraachuu elaga. Ammas immoo itti hima waan gurguddaa afur itti hima.
Tokko jireenya gooftaaf ta'u jiraachuu, lama yeroo hundumaa waa tolu gochuu, sadii hojii gaarii ta'e hundumaa ija godhachuu, Waaqayyoon beekuutti guddachuu kana isinii kadhanna. Inni dhumaa obsa hundumaa gammachuu waliif danda'uudhaa fi akka aangoo isaa ulfina isaa keessaa dhufutti jabina hundumaa jabeeffamaa. Abbaan keenyi isa ifa Waaqa irraatti qooda warra qullaanii keessaa hirmaachuuf isin dandeessiif galannaa ta'u. Ameen. Ishee kanarraan isinii deebi'a. Jireenya gooftaaf ta'u jiraadhaa naan jedhame. Jiraadhaa. Yeroo hundumaa waan isa tolu godhaa. Achumarra jira. Miti galmee dubbisi lakkoofsa 9. Hin jiru? Dubbisaa ammas. Abe sinin dinku. Amma otoo wal gaafannee kana hundumaa beekna. Garuu maal? Ija godhachuu rakkina keenya. Miti galoon laalte. Kana hundumaa beekna. Garuu ija godhadhaa. Ameen. Obsaan immoo jabaadhaa jedha. Inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarse. Ilma isaa isa kanaan immoo furamuu dhiifamuu cubbuu arganneerra. Ameen. Fedha Waaqayyoo akka beektan, ogummaa hafuura akka qabaattan, jiraattanii Waaqayyoon akka gammachiiftan, hojii gaarii hundumaan firii akka godhattan, humna Waaqayyoo akka jabaattan jedheetu beekumsi Waaqayyoo mataa keessatti kuufamuu qofa miti. Beekumsi Waaqayyoon beekuu qofa miti. Gaariidha. Qofa miti isiniin jedheedha. Beekumsi Waaqayyoo mataa ofii keessatti beekanii ton ta'in otoo hin taane jireenya keetti mul'achuutu namarra jiraata. Akka ishee amma. Mee namni Yesuusii wallaala jiraam? Biyyi lafaa iyyuu hin beeka. Garuu jiraatanii amma yoona kana jiraateeraanne kan jedhu baay'eetu jira. Anu nan beeka akkasii kana jettan. Akkaataan itti jiraadhu beekan. Sababiin sila isinitti meera. Innoo jenna malee anoo hin jedhu namni keenya. Baay'een isaa jechuu godha. Akkan dubbadhu natti kenname hin dubbadha. Yoo fudhattanii fudhattu. Yoo dhiistan immoo naa deebi'a. Maal Hisqeeliin akka jedhe ittimi saba kanatti yoo deebi'e gaariidha. Yoo deebi'uu baate immoo sirraan barbaadu. Akkas jedhanii ittimi hawaasni itti maan jira. Waaqayyo akkasiniin jedha. Waaqayyo akkasiniin jedha. Ulfina koo deebisaa. Ulfina koo nan barbaada. Isin gidduutti eenyummaan koo akka beekamu hin barbaadaan. Ameen. Deebisaa ulfina koo kaasaa. Isin gidduutti waa hojjechuudhaafan jira. Ilaa Waaqayyoo ulfina koo jigee kaasaa ol. An hojii hojjedhee isin agarsiisuun barbaada. Isinis immoo naa jiraadhaa. Naaf amanamaa. Ani Waaqayyo wanta guddaan isinii godhaa. Amma too biyya Itoophiyaa dhufeera ta'e haleluuyaa ililiilileetum. Akka jedhe Phaawulos Qorontos lammaffaa isa tokkoffaati. Ayyaanni Waaqayyoo nagaa dadhabaa ta'uu kootti baay'een gammadaadha. Al takka Waaqayyo na dhibanaan. Phaawulos maa fayyisuu dadhabee dheen teoloojii irratti gaafadha. Ani baay'ee teoloojii nan gaafadha waan ta'eef. Maal amma Waaqayyoon nama fayyisaa namichi kun maa fayyuu dideennaani? Taa'eetu na yaadinis ofii koo. Dadhabaa keessaanii inni maal godhaa hin mul'ata. Ameen. Nama dadhabaa keessaa Waaqayyo hin mul'atu. Ameen. Ayyaanni koo qofaa sigaa. Ayyaanuma kootiin deemi. Ani dadhabaa keessaanis nan hojjedha hojii koo. Isa jabaa keessaa miti dadhabaa keessaa nan hojjedha. Hojii Waaqayyo hojjetamu malee baay'ee. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Egaa amma fixuuf hin jedha sababiin isaa. Amma sira deebi'een sitti hima. Waaqayyoon beekuu
faarfachuu, lallabuu hundumtuu gaariidha. Waldaa dhaquu baay'isaan sirriitti dhaggeeffachaa jirta. Waaqa isaa eebbisu. Fuula kee irraa beekama. Nama sirriitti dhaggeeffata jechuudha. Nama kamiyyuu dhattanii Waaqayyoon beektaa jettanii siin tarattara namni hundumtuu. Ana amma guyyaa tokko dhufee maaliif kofalti kiiseen kofal lama ta'anii kolfuu booda garuu gara jaarsoliitti sin dhiyeessa. Amma naani amma too dhufee waldaan kun otoo dhufee nurraa barbaadee maal goonaadha malu. Inni darbeera amma garuu waan haaraan godhaadhe Waaqayyo ameen. Isa darbeetti yaada keessan hin qabatina. Yaada keessa darbeen dhiisadha. Misgaanaa iddoo kaleessaatti hin eegina. Nama eenyu iddoo kaleessaatti hin eegina. Inni darbeera waan haaraan godhanneedhe Waaqayyo jira ameen. Garuu ammas dhaamsa faarfachuun keessan gaariidha. Lallabuun keessan gaariidha. Gaggeessa ta'uun keessan gaariidha. Waan hundumaa ta'uun keessan gaariidha. Garuu Kiristoos jireenya keessan keessatti mul'achuu irra jira. Faarfannee, lallabnee, wangeela lallabnee waan hundumaa isaa goone, hojii hundumaa isaa hojjenne waan namatti tolutti ka'ii bakka wanti hundumtuu bareedee dhumarratti hima. Okay, fakkeenya tokkoon isinii fudhame ammas. Barataa tokko haa jennu, barataa qaxalee tokko haa jennu. Barataa qaxaleen tokko yuunivarsiitii galeeraa haa jennume. Barataa qaxaleen tokko yuunivarsiitii galeera. Yuunivarsiitii galuusaatu dooktarii isa godhamoo waan hojjetu qabaachuu irra jiraata. Ilaa isinitti ammas barataa qaxalee tokkotu qabxii qabaa A4 fidee A4 notaa dardaree yuunivarsiitii galeeraa haa jennu. Dookteriidhaan eebbifamuu jira. Amma waa'ee yuunivarsiitii sanaa beekaa dookteriidhaan ba'uuf garuu hojii waan hojjetu qaba. Barachuutu irra jiraata. Qorumsa darbuutu irra jiraata. Shaafin isatti miti amma asbaayii binaamin jettan. Darbuutu irra jiraata. Beekuu miti amma yuunivarsiitii gaanii barataa qaxaleen sun amma tootti himtanii waan hundumaa murteessaan maal isheen qabxiidha. Murteessa miti reefur. Qabxiin qabdu taanaanii maal si namni sun jaallatu. Garuu beekumsa qabdaa qabxii murteessituudha isin jechuu barbaade. Amma namni Yesuus Kiristoosiin beekaa, misgaanaa Yesuus Kiristoosiin beeka, hojiitti jijjiirumaa dadhabneedha. Qormaata darbuutu nurra jiraata. Waldaa dhaquun gaariidha, lallabuun gaariidha, faarfachuun gaariidha, shubbisuun gaariidha, waan hundumaa ta'uun gaariidha. Garuu jireenya koo irratti of gaafachuutu nurra jiraata. Ameen jettanii isin maal har'a anoo iddoo biraan anne macaafanaan isin taasaa jiraamu. Okay. Macaafa tokkoon isinii dubbisa. Wabii kanaa ta'uuf ragaa kanaa ta'uuf jechuu godha. Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 22. Warra dubbicha hojii irra oolchan ta'aa malee warra dhaga'uu duwwaadhaan of gowwoomsan hin ta'inaa. Jireenya kiristaana dubbii dhugaa sirriidhaan jiraatu jiramoo warra dhaga'ee of gowwoomsee jiraatu baay'ata bara kana. Yaa jara keenya. Ana amma iddoo biraa dhaqee lallaba kan lallabe namni baay'ee ameen jedhu dhugaan isin taasaa. Warra dubbicha hojii irra oolchan ta'aa malee dhaga'uu duwwaadhaan of hin gowwoomsinaa. An faarfachaan jira, ana balukas ta'aan jira, ani kas gochaan jira, shubbisaan jira, faarfachaan jira jechuun of hin gowwoomsinaa. Maal ta'a? Practice hojii irra oolchaa. Yaaqoob ta'e misgaanaa jedhame kana. Walumaan hojii irra oolchinaa. Faarfachuun keessan gaariidha dheera bare. Lallabuun keessan gaariidha. Waan hundumaa keessatti hirmaachuun gaariidha. Amma garuu hojii barbaada. Okay, Yesuus Kiristoos gaafa biyya tokko deemuudhaaf abbaa qabeenya tokko fideetu itti kenne miti namatti hin hireeni. Inni dhuma maal jedhe eenyunnatti hima. Akka jedhe ati otoo hin facaasiin galfattaa. Hin dandeessa beekaam namichi bari garuu amma rakkinni maal ta'e? Akka inni waa gochuu danda'u beeka. Akka Waaqayyo waa gochuu danda'u namichi beeka bari. Namichi koo bilxiidha. Hin qabda ati otoo hin facaasiin hin galfattaa. Kanaaf waa itti hojjechuun nan barbaachifne walitti qabee sii kaa'e. Adaraan kee immoo kunoodha.
hin balleessine ani jedhani inni garuu isa kanan barbaadu bara hadaraan kee immoo kunoodha walitti qabeensi kaa'e amma Yesuus Kiristoos namni hundumtuu beeka garuu maal tafeenneerra amma namichi dhufeetu inni kaan immoo fideela inni kun kudhan buuse inni kun dhibba buuse abeet wanti qoratama namtee waan guddaa irratti hin seemasi akkas jechuun sama jechuudha beektu jireenya bara bara argattaa mati hin amanamte ishee xiqqoo kanarratti iyyuu isa guddaas dabarsee harka keetti kennaadha waan biraa miti teoloojii biraan qabu waan biraan qabu isa guddaa iyyuu dabarsee harka keetti kennaa ameen akkasichaa dha bara maqaan Waaqayyoo eebbifamu kanaaf Daawit immoo akkas jedha faarfannaa 119 dubbiin kee miilla koof ibsaadha daandii koo irratti ni fa'a dubbii Waaqayyoo miilla keenyaaf ibsaa ta'utu irra jiraata jara keenya Waaqayyo mootummaa dukkanaa keessaa baasee mootummaa ilma isaa keessa nu kaa'e ameen naan jettanii ilaa galaan Efesoon boqonnaa isa kanaa dubbisaati saayitiin koo gahaa jira natti fakkaata Efesoon boqonnaa 2:1 hanga 6 dubbisime galu ol kaasii ilaa irran sinii deebi'a Waaqayyo mootummaa dukkanaa keessaa nu baasee mootummaa ilma isaa jaallatamaa keessa nu kaa'e ati immoo Efesoon haa dubbisi boqonnaa 2:1 hanga 6 sagalee kun laa fuudhi maaloo galaan yookaan duutanii turtan naa dhaabadhu itti fufe ammas amma itti fufi itti fufi kaa isa dhuma isin ameen kana isinitti mee xumura itti maani warra Qolaasaa isin dur yeroo biyya lafaa achi turte yeroo iddoo sana turtanii du'oo turtanii namni iyyuu isin hin beeku du'aadha turtanii Kiristoosii Yesuus Kiristoosii du'aa keessan isin jaallate kan namni isin hin jaallanne kan hiriyyaan isin bira darbe kan firri isin bira darbe kan namoonni isin bira darban achi dhufeetu isin jaallate isin jaallachuu duwwaan moo miti mirga abbaa ilma isaa wajjiniin isin teessise isin asii miti gubbaadhaa maal qabdu mana qabdu kan isin fayyitan immoo beekumsa keessan dandeettii keessan yookaas waan biraadhaan miti ayyaana Waaqayyootiin fayyitanii ameen waan kaffaltan hin qabdanii waan gootan hin qabdanii ayyaanuma isaatiin fayyitanii abbaa bira moo isin kaa'ate Yohaannis 1 boqonnaa 1 lakkoofsa 1 dhattanii dubbifattanii Yohaannis akkas jedha yaa ijoollee koo jedha akkasin cubbuun hojjennee fi nan barbaada akkasin cubbuun hojjennee fi nan barbaada garuu dabartanii moo cubbuu hojjettanii nama tokko qabna abbaa biraa nama nuu kadhatu Yesuus Kiristoosiin amna isin isa kana qabduudhaan waldaan waan isinitti himara amma baay'een keenya salaan faarfannaadhaan Waaqayyo waan baay'inatti dubbachaa turinaan
baay'een keenya namoonni harka qabanii dubbisuu hin danda'ani turan. Barnoota keenyaanis, dandeettii keenyaanis, maal keenyaanis. Garuu nu jaallateen. Anaan amma fakkeenyaa anaan akkumatti na jaallate. Isuma isin namoonni baay'een naman ta'u isin jettan sanatu jaallateen. Hin jaallateen. Rakkinni guddaan kanadhaa. Jaallattaniittu abdii godhattanii samii eegaa jirtu wanti hundumsaayyuu hafeera. Amma immoo maal godhe siriidhuma isaayyuu kana hundumaa fuudhee mirga abbaa isin kaa'eera. Kanaaf baay'ee galateeffannaa, baay'ee waa'ee keessanii gammannaa. Waan isinitti maga, waan isinitti meen xumura. Akka namni isin ilaalutti isin ilaalu Waaqayyo. Ameen. Akka hiriyyaan isin ilaalutti isin ilaalu Waaqayyo. Akka firri isin ilaalutti isin ilaalu Waaqayyo. Akka haati manaa kee illee yeroo tokko yookiis abbaan manaa kee yeroo tokko waa jedha. Dadhabbii kee ilaaleetu ati iddoo kanatti dadhabaadha sin jedha. Iddoo kanatti dadhabaadha. Gaarii taateetu ijoollee keef gaarii taateetu waan kana hojjetteetu kana gootee garuu iddoo kanatti maal taateetta hirrina qabda. Namaaf namniyyuu galoo fi paastariin iyyuu taa'anii walitti galoo iddoo kanatti hirrina qabda, paastar iddoo kanatti hirrina qabda garuu hin jennenno. Ameen. Ennoo akkas jedhe isin jaallatee teessoorra isin kaa'ate. Ameen. Maal jechuu isaati? Kanaaf dhaxxanii isa durii sanatti maal hin godhina hin deebiina jechuu isaati. Bara waan biraa mitiire teoloojiinsa. Akka Israa'el hin ta'ina. Akka Israa'el sana hin ta'ina. Israa'eliin beektu seenaasaa. Waanuma xiqqootu duwwatti isaan deebisuu barbaade. Akkas hin ta'ina ammayyuu fuulduratti deemaa jechuu barbaadeetu jechuudha. Ameen. Mee akkas jedhame jireenya keessanitti. Ofuma keessanii. Anaanis hin jedhinaami. Ofuma keessanii. Mee gaaffii sammuu tokkoof gaafadha. Amala koo isa fokkisaa sana akkamitti dandeesseedhaani? Akkamitti dandeesse? Itti kennaa hiikatti kennaame? Akkaataa inni isin guyyaa tokko immoo isin nuffeera nuun jedhee beekaa paastor. Amalli koof amalli baay'isaa waliin ta'u. Amalli koof amalli obbo Taliilaa waliin ta'uu danda'a. Inni garuu nu jaallate. Waldaan ana Waaqayyo nu jaallate. Waldaan ana Waaqayyo nu eebbise. Mana nutti ijaare. Waldaa nutti ijaare. Waan hundumaa nu godhe. Wal dandeenye. Wal gorfan. Kiristoositti fuula jiraachuutu nurra jiraata. Gargar deemuun, haala garagaraa keessa galuun, hojii Waaqayyoo keessa wal faana hojjennee gubbaattis wal faana galuun nurra jiraata. Ameen. Akkanaan jedhe Waaqayyoon yeroo tokko jechuudha. Akkaataan itti si danda'ee siinsi gargaare sana yaadattaa hinaan yaadatta. Amma yoon isinitti waan yaadattaa gargaarsa bara ijoollummaa sana gargaarsa adeemsa lafa onaa sana yaadattaa beekumsaan yookiin dandeettii keedhaanii amalli kee namaa ta'ee miti si danda'een si jiraachifadheenaan jedha Waaqayyo. Ijoo Waaqayyo mana koo danda'ee bara Waaqayyo amala keenya danda'ee nu jaallate kottaa kan wal dandeenyaa isin jechuu barbaade waan biraa miti. Waan biraatti immoo kan hiikina rakkisaadha teoloojiitti hin gashina hin kofalti kiiseen waan irra kolfaa jirtu. So maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Ani intinii keessa irraan dubbisaa namoonni gaariidha. Isuma wajjin bantii Waaqaa keessa nu kaa'ee jedheera. Yaa ijoollee koo dheeraa iddoo kanatti xumureera. Yoo Waaqayyo nu gargaare gaafa sagantaa koo Yesuus Kiristoos eenyu kan jedhu eenyummaa isaa immoo wal wajjin ilaalla. Amma gudunfuudhaa fi fixuudhaaf jechuu godha. Fixuudhaaf. Waldaa dhaquun gaariidha. Faarfachuun gaariidha. Lallabuun gaariidha. Amma kadhannaa tokko kadhanna. Kun hundumtuu gaariidha. Har'aa kaasee hojiitti. Har'aa kaasee hojiitti hin galaa. Murteessuun irra jiraata yoo. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Egaa isa kana dubbataaniin. Kanaaf
Mootifii keessa yookiis immoo maal sammuu keessan irratti kan isin fudhattanii irra naagaltanii warra dubbicha hojiirra oolchan ta'aa malee warra dhaga'uu duwwaadhaan of goyyomsan hin ta'inaa. Mee naan jedhaan wal bira jirtanii. Naa jedha isa nama isiniin jedhe irran isiniin deebi'u no. Maal jettan? Macaafaadhaa bara. Tokko tokko ofuma goyyomsa bakka. Haa ta'u ree miti gala. Wayyu. Maka nama gargaaru nama amma fixeera. Warra dubbicha hojiirra oolchan ta'a malee warra dhaga'uu duwwaadhaan of goyyomsan hin ta'inaa. Rakkinichatu of goyyomsuudhaanii intini san argachuutu hin jiraatu. Of goyyomsinee baay'isaa goyyomsuu hin danda'a, paasterii goyyomsuu hin danda'a, galaaniin goyyomsuu hin danda'a. Wal goyyomsinee shubbisuu dandeenya. Wal ja'iin waan hundumaa gochuu dandeenya. Garuu dubbittiitu dhuma tokko irratti iddoo tokkotti iddootti nama gaafatantu jirti. Goyyomsaadhaan jiraachuurra immoo dhugaadhaan jiraatanii sana maal gochuun irra jiran miti wayyuu jiru. Aan akka obbolumaatti sinitti hima isaa amma. Akkas naan jedhaa warra mana jedhi warra mana galanis. Actually ani ji'a 9-8 fixeera baay'ee nama wajjin kontaaktii hin qabu. Ji'a 9 fixeera. Nama kamiyyuu wajjin. Garuu dhaga'aatii hojiirra oolcha. Waan waaqayyo isiniin jedhu. Waan paasteriin isiniin jedhe hojiirra oolchuu isinirra jiraata jiru. Dhugaan sitti taasaa. Amma isa durii isaatii isa duriitti deebi'a. Olaa bannee waaqayyoon kadhanna. Amma waaqayyo maal dhabe yoonaan jettee na gaafattan nama faarfatu namni bara keenya keessa nama lallabu namni bara keenya keessa wangeelaawwii 1000tu jira joo biyya lafaa kanarra. Waaqayyoon hin kadhanna.